the intervention of the Engender Health-led consortium under the REACH project, menstrual health and hygiene has been strengthened as a priority for girls' dignity, health, and education. Safe spaces have been established, life skills education expanded, and access to affordable sanitary pads improved to address barriers that once disrupted learning. As a result, girls are managing menstruation with knowledge, confidence, and practical support, enabling consistent school attendance and full participation. Menstrual hygiene management ስንመጣ ደግሞ በጣም ኢኖቬቲቭ በሆነ መልኩ ነው እሱ ዲዛይን ያደረግነው። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች አንደኛ ስለ ሚኒስትሬሽን ስለ ወር አበባ ብዙዎቹ ኢንፎርሜሽን የላቸውም። ስለዚህ ምን አደረግን በዚህ ፕሮጀክት በጅማ ቦረና አካባቢ ተለቅ ያሉ ከተሞች ላይ ሎካል ማኑፋክቸሪንግ የሚለው እንዲመረት የንጽህና መጠበቂያ እንዲመረት ከተመረተ በኋላ ደግሞ ከትምህርት ቤቶቹ ጋር ማገናኘት። ስለዚህ ወደ 3 የሚሆኑ ትልልቅ ማምረቻ ኤሪያዎች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ትምህርት ቤቶችን ወደ 173 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን የሴፍ ስፔስ የሚባል ኢኩዊፕ አድርገንላቸዋል። ሾፕ መሸጫ ሾፕ አዘጋጅተንላቸዋል። ሪቮልቪንግ ፈንድ ሰጥተናቸዋል። በዛ መልኩ እንዲቀጥሉ ያደረግን ያለው Aye akkuma beekamu marsaa laguu kun taa'ee waan nama dhufuu miti. Iddoo barnoota kutaa barnoota keessa dhufuu danda'a. Dirree taphaa irratti yookaan ammoo bakkumsaan hiriira irratti illee haa ta'u bakkumsaan dhaabatanii itti dhufuu danda'a. Garuu gaafa waan sun argani qaana'uu, ceeruu yookaan ammoo iyyuu barnoota addaan kutanii galuu deebi'anii maan barnootatti dhufuu dhabuu waan akkanaa mul'ataa ture. Kanaafiyyuu sun ammoo maal uumuu danda'a? Harcaatii waan uumuu waan danda'uuf maal ta'anii akka isaan waan kan yoo isaan dhufan eeyyamiyyuun hin jiru baqatanii galanii deebi'anii dhufanii yookaan ammoo yooyyuu waan kan argan itti deebi'anii bakka akka waan agarte abaarsatti waan nam irratti isaan mul'an kan nam dhibii irratti hin argin kan isaan ofirratti argan akkana fudhatanii maal ta'an jechuudha baduu galuu jiraayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ijoolleen dhiiraa irratti agarte kutaa barnoota keessa ta'anii ijoollee isaan waliin baratan agarteeyyuu akka waan lammeessoo bakka wanti sun qaanii ta'etti deebi'anii sitti dhiyaannee kan ta'aa ture jechuudha. Kanaafiyyuu eegee wanti kun fayyadamu harcaatiin hin jiru, mana barumsaa raafuun hin jiru, sodaan hin jiru. Wanni akkanaa kuyyaa dhufedhanii baqachuun hin jiru, manatti hafuun hin jiru. Ijoolleen seerumaan barumsa isaanii gammachuun barachuu jirti jechuudha. Hin dhiqatan kaleeyyuu seenanii borcatanii dhiqatanii maal fakkaatanii ba'an. Saamunaan hin jira, bishaanii hin jira. Kanaafuu waan tokkollee barnootaallee nama immoo jijjiirama agarsiisuu jiranii jechuudha. ይህ ፕሮጀክት መነሻው ያደረገው የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ታጥቦ ተመልሶ የሚጠቀመውን መስራት ላይ ነው እና እሱም ፕሮጀክት ደግሞ እኛ በተማርነው ስልጠና ወስደን ያመረተን እንገኛለን። ያመጣው ማሻሻል በመጀመሪያ እኛ የምናመርተው የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ታጥቦ ተመልሶ መጠቀም ስለሚቻል መልሳ መጠቀም ትችላለች። ተጠቅማ ብቻ ስለማትጥለው ለብዙ ለረጅም ጊዜያት ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት መጠቀም ትችላለች። ያ ደግሞ አንዴ ከገዛች በኋላ ተደጋጋሚ የሆነ ወጪ አይኖርባትም። Before the REACH project, services existed but utilization remained low. Menstruation was taboo, poorly managed, and widely misunderstood. Tole galatoomaan jiraan keessumattuu utubaaleen qulqullina barnootaa mirkaneessan wantoota gurguddoo 4tu jiru. Inni jalqabaa galteedha. Inni lammaffaa adeemsa, inni sadaffaan bu'aadha. Inni arfaffaan immoo keessumattuu dhimmoota gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa warreen jedhamanidha. Egaa galtee input warri jennu sana keessaa tokko faasilitii manneen barnootaati. Faasilitii manneen barnootaa keessaa immoo tokko keessumattuu dhimmi mana qulqullina shamarranii bakka qulqullina shamarranii isa baay'ee ijoodha jechuudha. Akka madaalliin ispeeshinii manneen barnootaas gaafa gaggeeffamu manneen barnootaa bakka haara galfannaa kana qabu, mana qulqullinaa kana qabu hin qabne even istaandardiin irratti kufu garaagarummaa qaba jechuudha. So kanaafi baay'ee dhimma bu'uuraadhaaf dhimma murteessoodha jechuudha. Rakkoo kana sirriitti dhaabbanni REACH kun gaaffii naannoo kana sirriitti ilaaleetu haala qabatamaan haalee godina kan keenyaa keessatti hojii bal'aadha kan isaan hojjetaa jiran. Hojii kana hojjechuudhaan immoo keessumattuu bu'aawwan gurguddoo argachuu dandeenyeeti kan jirru. Kan duraan hin beekne waa'ee marsaa laguu irratti marsaa laguu gaafa namatti dhufu dhukkuboota garaagaraa nama qabu danda'a. Haala itti fayyadama isaa sirriitti yoo eegu. Fakkeenyaaf
moodasiiwwan garaagaraa yoo ofirra tursiifne fiixee gadameessaa keenya irratti dhiibbaa qaqqabsiisuu danda'a. Kana baruun kiyyaa dhukkuboota natti fidan sanarraa akkan of baraaruuf akkan of eeggadhuuf na fayyadee jira. Akkan namoota naannoo kootii illee barsiisu na fayyadee jira. Moodasiin dhufuun guyyaa guyyaa keessatti yeroo namatti dhufu dhukkubuu danda'a. Of jibbisiisa yoo moodasiin fayyadamne jechuudha. Yeroo moodasii fayyadamtee jirtu namoota dhiiraan illee dorgomaa taatee haala barumsa kee akkatti itti fuftuuf sodaa akkatti hin qabaanneef si fayyaduu danda'a. Akka inni itti hir'ise yeroo duraatiif suuqii garaagaraarraa gatii ol kaa'aadhaan bituun barattoonni harka qalleeyyiidhaaf rakkoo ture. Yeroo itti dhufu akka mana barumsaa isaan hin deemneef isaan danquu danda'a jechuudha. Amma immoo gatii salphaadhaan dhufee mana barumsaarraa gatii rakasaan bitatanii akka itti fayyadamaniif isaan gargaaree jira. Sustainability requires solutions that function beyond the project timeline. Through local production of sanitary pads and the establishment of school-based saving mechanisms, the REACH project established a market-driven system for ongoing access and affordability. As a result, menstrual health management is now integrated into the routine structures of community and school life. የሜንስትራል ሃይጂን ማኔጅመንት ላይ እንደዚሁ አሁን እኛ እያሰብን ያለነው አምራች ብለን ያቋቋምናቸው ድርጅቶች አትራፊ እንዲሆኑ፣ አትራፊ ካልሆኑ አይቀጥልም። እነዚህ አትራፊ እንዲሆኑ ግን መንግስት ሊያግዛቸው ይገባል። ይሄ ምናልባት ጅማና ቦረና ነገ ከነገ በኋላ ሌሎች ክልሎች፣ ሌሎች ዞኖችም ተመሳሳይ ነገር ያስፈልጋቸዋል። Manneen barnootaa kan keenyaa kun sustainability hojiin kun akka inni qabaatu gochuu keessatti warreen carraa leenjii dhimma kanaan wal qabatee kennamaa ture argatan, deeggarsa dhimma kanaan wal qabatee kennamaa ture argatanii caalmaatti cimanii harka mirgaatiin qabanii itti fufiinsa qabaachuudha kan inni qabu. Maaliif dhaloonni itti fufaa, hojiin baruu barsiisuu itti fufaa, keessumattuu immoo dhimmi uumamaa wal qabatu kunis itti fufaa. So kanaaf immoo itti fufiinsa isaatiif manneen barnootaa kan keenyaa carraa qaban sirriitti babal'isanii sona qaban itti dabalanii gabbisuudhaan itti fufiinsa akka inni qabaatu gochuu keessatti. Even income generate gochuu qaban, galii keessoo qaban irraa rakkoo jiru, dhiyeessii jiru, bakka haara galfee ta'u, bishaan ta'u, bakka dhiqannaa ta'u, whatever it is dubbii naannoo kana cimsanii keessumattuu gumii shamarranii bal'inaan cimanii irratti hojjetanii jedhanii itti fufiinsa ni qabaata. Ofitti namummaa shamarranii sana dabalaa deema. Harcaatii xiqqeessaa fooyya'insa qabxii barattootaa fooyyessuu gahee guddaa qabaata jechuudha. Menstrual health and hygiene is no longer a barrier to education. Through local production of reusable pads, school-based savings, and subsidized sales, the REACH project ensured that sanitary pads remain accessible and affordable. Safe spaces, life skills education, and strengthened gender clubs have eliminated absenteeism and shame, empowering girls to manage their menstruation with dignity. These structures, now owned by schools and community, will sustain this progress for every girl, for every cycle, for good.